Haay akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan immoo time value of money kan jedhu ilaallaa jechuudha. That means yeroonni dhiibbaa akkamii maallaqa irratti akka godhu jechuudha. That means sababa yerootii fi gatii maallaqni tokko qabu. Fakkeenyaaf amma himmee dhibba yeroo ammaa kana jechuudha guyyaa tokko birrii 100 of harkaa qabnaa jennu. Birrii 100 kanaanii yeroo kanatti tiishartii tokko bitachuutu danda'ama jennu. Tiishartii tokko bituu danda'ama jennee haa fudhannu jechuudha. Kanaa booda gaafa torbee tokko booda tiishartiin kun birrii 120 taate jennee haa fudhannu. Kana booda nuyi 100 kanaan maal gochuu hin dandeenyu jechuudha. Tiishartii kana deebinee bituu hin dandeenyu jechuudha. Laala sababni nuyi tiishartii kana bituu dadhabnee fi sababa birriin kun jijjiirameef utuu hin taane sababa maaliitiif jechuudha. Sababa yeroon deemee birrii 20 kana dabaleef jechuudha. Kanaafuu dirqama 20 kana dabaluu qabna jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha. Garuu yeroo gaafa sanaatiif 100 kun gatii amma kanaa qabdi jechuudha. Kanaafuu sababa yerootii fi gatii maallaqni tokko qabu kan ittiin gatii maallaqni tokko qabu jechuudha. As keessatti termiiwwan tokko siimpilii ilaalla. Fakkeenyaaf siimpil intarestii ilaalla jechuudha. That intarestii siimpilii ta'e ilaalla. As keessatti intarestiin maalidha? Siimpil intarestii yeroo intarestii beekuu qabna jechuudha. Intarestii yeroo jennu what a borrower pays what a lender for temporary use of money. Maallaqa tokko gatii yeroo gabaabaatti fayyadame tokkoo fi namni tokko waan kaffalu jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin gara baankii deemtanii birrii 10,000 liqeeffattanii haa jennu. Birrii 10,000 liqeeffattanii waan tokkoon godhattan jechuudha. Birrii 10,000 kana waggaa tokkoof yoo itti fayyadamtanii geessitu ta'e birrii 10,000 kana qofaasee isin hirkaan fuudhu jechuudha baankiin. Maal gochuu qabdu jechuudha? Dhala wayitii wajjiniin kennitu jechuudha dirqama. Gijaa dhala wayitii wajjin kennitanuu fi intarest jechuun dhala kennamtu sanaa jechuudha karaa gabaabaa. Sababa maallaqa sana yeroo tokkoof itti fayyadamtanii fi waan itti dabaltanii kennitanuuni intarest jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan pirinsipaalidha. Pirinsipaalini capital invested original jalqaba maallaqa fudhatame sanadha. Jalqaba birrii 10,000 isin jedhamte fakkeenyaaf birrii 10,000 kana isee jalqabaa kanaanii maal jennee waamna jechuudha. Pirinsipal jennee kan waamnu isee jalqaba isin fudhattan kana jechuudha. Isee jalqaba birrii 10,000 fudhattan kanaanii pirinsipal jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan ammaawuntiidha. Iskeetti kan beekuu qabnu jechuudha. Ammaawunti kan jennu ammoo laala gaafa fudhattanu birrii 10,000 fudhattanii haa jennu. Birrii 10,000 jennu. Birrii 10,000 kanatti mee waggaa 5 booda birrii 1,000tti dabaltanii kennitanii haa jennu. Kanaafuu birriin 1,000 maal ta'a jechuudha? Intarestiidha jechuudha. Maaliif isee isinitti dabaltan sana waan ta'eef birrii 1,000tti dabaltanii kennitanii haa jennu. Laala kana booda gaafa sana maallaqni isin baankii sanaaf geessitanu isa jalqabaatii wajjiniin gaafa walitti daanu jechuudha. That means pirinsipaalii yookiin maallaqa jalqaba fudhattan sanatti intarestii kanatti dabaltanii geessituuf jechuudha. Intarestiinii fi pirinsipaliin gaafa walitti daamu meeqadha? Birrii 10,000 kana ida'uu isa kan jira jechuudha. Ida'uu 1,000 isa manaa itti dabaltan sana yookaan immoo gatii dhalaa sana kaffalaa jirtan sana itti dabaltu jechuudha. Inni kun 1,000. Kun meeqa ta'a jechuudha? Birrii 11,000 ta'a jechuudha. Okay? Birrii 11,000 jechuudha. Birriin 11,000 kun maali jechuudha? Ammaawuntii keenyadha jechuudha. Ammaawuntii baankiin sun argachaa jiru isa kanaan ammaawuntii jenna jechuudha. Kanaafuu ammaawuntiin pirinsipaalii yookaan maallaqa jalqaba jiru sanatti yeroo maal dabalamudha jechuudha? Intarestiin dabalamu maal jennee waamna jechuudha? Ammaawuntii jennaani jechuudha. Inni kan biraan deebitar. Deebitariin immoo maalidha? Borowariidha karaa gabaabaa kan maallaqa liqeessu sanadha jechuudha. Nama tokko raadhattanii maallaqa fudhachuu dandeessu. Namni maallaqa isinii liqeesse suni maalidha jechuudha? Deebitar jechuudha. Kanaafuu asitti baankiin maalidha jechuudha? Deebitarii keessanii jechuudha. Yeroo birrii 10,000 irraa fudhattan kana jechuudha. Baankiin deebitarii keenya ta'a jechuudha. Inni kan biraan kireeditariidha jechuudha. Okay, dhiifama asitti deebitariin nama fudhatu sanadha. Isin yeroo fudhattanudha asitti jechuudha. Deebitariin yeroo fudhattan sanadha jechuudha. Daatamas isin fudhataa jirtu yoo ta'e deebitariin borowarii sanadha. Nama maallaqa fudhatu sanadha. Kireeditariidha dhiifamni nama jedhee. Kireeditariin baankii sanadha. Someone who money is out. Nama maallaqa sana qabu. Nama maallaqa sana isin liqeessaa jiru kan jennuuni kireeditariidha. Deebitariin maallaqa sana nama fudhataa jiru. Fakkeenyaaf isintu baankii irraa fudhataa jira yoo ta'e isin maal taatu jechuudha? Deebitarii taatu jechuudha. Kireeditariin immoo baankiisidha jechuudha. Maaliif isinii liqeessaa jira waan ta'eef. Yoo nama tokko raadhattanii maallaqa liqeeffatu ta'es namni maallaqa isinii liqeessu suni kireeditar jennaan. Nama maallaqa fudhatu sanaan immoo maal jenna jechuudha? Deebitar jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan tarmiidha. Tarmiin the amount of time which loan is made. Yeroo liqii sana kan geeffamu. Fakkeenyaaf amma gara baankii deemtanii birrii 10,000 liqeeffachuu barbaadaa jettu. 10,000 liqeeffachuu barbaadatanii garuu dirqama maal dubbachuu qabdu jechuudha? Yeroo itti maallaqa kana tursiiftan himuu qabdu jechuudha. Yeroo maallaqa kana itti tursiifamu kuni karaa gabaabaa maal jennee waamna jechuudha? Tarmii jennee waamna jechuudha. Kanaafuu tarmiin yeroo itti maallaqni suni maallaqni liqeeffatame nama liqeeffatame sana bira turuudha jechuudha. Okay. Kanaafuu amma asitti
foormulaa tokko maal qabna jechuudha. Intirestii yookaan dhalli nuyi geessinu sun jechuudha. Dhalli baankiidhaa kaffalamu walqixa maal ta'a jechuudha. Pirinsipaalii yookaan gatii jalqaba achii fudhatame sana baay'isuu maaliiti jechuudha. Reetii amma ittiin kaffalamu jechuudha. Reetii jechuun amma kanaan kaffaltaa. Fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti reetii amma kanaan kaffaltaa jedhamee himamu qaba. Inni kun reetiidha jechuudha. Kana booda taayimii fakkeenyaaf yeroo itti fudhatu sana fakkeenyaaf waggaa tokko yoo jenne taayimii sanadha jechuudha. Kanaafuu intirestii bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Ammaawuntiin immoo walqixa maal jennee turre? Ammaawuntiin immoo walqixa pirinsipaalii irratti yeroo maal dabaluudha? Intirestii dabaluudha jennee turre jechuudha. Okay. As keessatti egzaampilii kana ilaalla himme. Abdii pays his loan bir 150,000. Okay. Abdiin maallaqa birrii 100,000 fi 50,000 kaffalee maallaqa liqeeffatee ture jedha. That means abdiin hammam kaffalee jechuudha. Ammaawuntiin inni kaffaleedha jechuudha inni kun. Ammaawuntiin kun meeqadha jechuudha? 100,000 fi 50,000dha jechuudha. That 100,000 fi 50,000 kaffalee jechuudha. And the amount he borrowed before 3 years waggaa 3 dura maallaqni inni liqeeffate ammoo waggaa meeqa dura? Waggaa 3 dura. Kanaafiyyuu taayimiin yookaan pereediin isa bira ture 3 yeariidha jechuudha yookaan waggaa 3dha jechuudha. Okay. Maallaqa hammamii ture? Was what? 130,000. Okay. 100,000 fi meeqa ture jechuudha? 30,000 ture jechuudha. Maaltu pirinsipaalii yookaan jalqaba yeroo inni maallaqa sana fudhatudha jechuudha inni kun. Inni meeqa ture jechuudha? 100,000 fi 30,000 ture jechuudha. 100,000 fi 30,000 liqeeffatee ture jechuudha. Okay. What is rate of interest? Rate of interest meeqa ta'a jedha jechuudha ammaasitti. Laala rate of interest argachuudhaaf maal jenneera foormulaan keenya? Interestiin walqixa ta'a. Interestii walqixa ta'a maal jennee? Pirinsipaalii times reetii principal times rate times taayimiitti fudhatameeti jenne. As keessatti rate of interest kan jennu isee kanadha. Iseen kun maal jechuudha? Rate of interestiin isee kanadha jechuudha. Rate of interest. Okay, rate of interestii kana argachuudhaaf maal goona? Isee qofaatti hambifachuu qabna. Over principal times time goona jechuudha. Kana booda asis over principal times time goona jechuudha. Kanaan booda dhaqanii reetiin kan keenya walqixa ta'u jechuudha. Eenyu wajjiniin? I yookaan immoo interestii sana over maaliiti jechuudha? Over principal times taayimii ta'a jechuudha. Laala asitti amma pirinsipaalii nuu kenneera qabna jechuudha. Taayimii qabna 3 jechuudha. Garuu kan nuti hin qabne eenyuun jechuudha? Yookaan immoo intirestii hin qabnu jechuudha. Okay, intirestii argachuudhaaf ammaawuntiin maal ta'a jenneera? Pirinsipal plus interestiidha jenneera. Kanaafiyyuu pirinsipaalii kana fudhannee gara kanatti as dabarsuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana ammaawunt maayinus pirinsipaalii immoo walqixa maal ta'a jechuudha? Intirestii keenya ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu intirestiin walqixa ammaawunt maayinus pirinsipaalidha. Ammaawuntiin namtichi dhaqee kaffale yookaan abdiin dhaqee kaffale meeqadha jechuudha? 100,000 fi 50,000dha jechuudha. 100,000 fi 50,000 kan dhaqee kaffale ammaawunticha jechuudha. Hir'isuu meeqaati jechuudha? Meeqarraa hir'ifne jechuudha? Pirinsipaalii yookaan jalqaba maallaqa inni fudhate sana jechuudha. Inni immoo meeqa ture jechuudha? Pirinsipaalii. Inni immoo meeqadha? 100,000 fi 30,000 ture jechuudha. That 100,000 fi 30,000 kana ture jechuudha. Yeroo kanarraa hir'ifnu meeqa ta'a jechuudha? Intirestii yookaan dhalli inni kaffale meeqadha? 20,000dha jechuudha. 20,000dha jechuudha. Kanaafiyyuu kana booda maal gochuu dandeenya jechuudha? Reetiin intirestii kana walqixa ta'a maal? 20,000 over maalii ta'a jechuudha? Principal value yookaan principaliin yeroo jalqabaatee meeqa ture? 100,000 fi 30,000 ture jechuudha. 30,000 ture jechuudha. Okay, times what? Times taayimiidha. Taayimiin immoo meeqa ture jechuudha? For what? 3 year waggoota 3f jechuudha kan isa bira ture jechuudha. Kanaafiyyuu asitti kan waliin baay'isini 0 laala 0 4 qabna miti asii 0 4 balleessuu dandeenya jechuudha. Kana 0 4 irraa balleessan. Kanaa booda kun meeqa taati jechuudha? 2 over what? 13 times what? 3. Okay, this equal with 2 over what? 39 ta'a jechuudha. Inni kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha? 0.051dha jechuudha. Isa kana fuunee yoo dhibbaan baay'isne isa kana fuunee dhibbaa yoo baay'isne jechuudha meeqa ta'a? 5.1%dhaan jechuudha reetiin ittiin kaffale jechuudha abdiin. Har'aaf nu gahaa. Please viidiyoo kana laayik godhaa. Kanneen maatiin ta'an immoo sabiskiraayib godhaa. Baay'ee galatoomaa. Baay.